Yuunivarsiitiin Bulee Horaa giddugala qorannoo koronaatiif hundeessee guyyaa irraa eegalchiisee jira. Yuunivarsiitichi kanaan dura bakka tursiisa shakkamtoota vaayirasii koronaa fi kanneen vaayirasichaan qabamanitti yaalu hundeessuun hojjechaa kan ture yommuu ta'u, hawaasni naannichaas vaayirasichaaf akka hin saaxilamne yuunivarsiitichi tumsa gochaas ture jedhanii jiraattonnii fi abbootiin gadaa godina Gujii Lixaa keessaa kan magaalaa Bulee Horaa. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa kuni waa'ee dhukkuba koronaa kana gubbaatti gargaarsa inni godhe kana jedhamee waan lakkaa'amu miti. Maani yoo jette maaksii qooduun bitee qooduuni saamuna harkaan dhiqatan qooduuni saantaazerii harkaa qulqulleeffatan alkoolii qooduuni waan baay'ee hojjetaa jira. Sirna gadaa kanaan dura ture asit baname kampaasii adda addaa fulaa cufa baname ammasuma ogummaan dhukkuba vaayirasii koronaa jedhan kan biyya dhibitti dhagahamaa ture asitti ogummaa sallee nuu qindeessanii yeroo ammaa kana doktoroota adda addaa doktor Caalaan asumaan dhalee kanaan dura Caalaa doktorii 100 kasi fakkaatu dhale jenne amma garuu diqqaa 71 laanuu dhale. Tumsi Yuunivarsiitiin Bulee Horaa hawaasa naannichaatiif taasisaa jiru kan jajjabeeffamu akka ta'e itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Gujii Lixaa Dr. Sallii Qilxaan kan himani. Maashiniin kun bitamuu isaatiin gammada guddaan nu dhaga'ama. Chaalenjii guddaa ture duraanii maashiniin kun asitti dhaggamuu dhabuu isaatiin gara Shaashamannee gara Yaabelloo aanaarraa saamuda fuunee achi ergaa turre amma asitti argamuu isaatiin uummati kennal baga gammaddan jedhuuni barbaada. Yuunivarsiitii Bulee Horaatiin immoo galata guddaa argadhaa jedha. Yuunivarsiitichi tajaajila hawaasummaa ba'aa jiruun caalmaatti guddisuuf giddugala qorannoo vaayirasii koronaa yuunivarsiiticha keessatti hundeessees guyyaa irraa eebbisiisee jira. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa akka dubbatanitti giddugalichi guyyaatti saamuda namoota 1000 qorachuu danda'aadha kan jedhani. Akka yuunivarsiitii keenyaatti giddugalli qorannoo tokko dhimma kanaa wal qabatu jiraatee hojiitti akka galamuuf sochii garaagaraa taasisaa turreerra haa ta'uti nu jala harkifatus har'a guyyaa kanarratti meeshaa qorannoo Covid qofaaf osoo hin taane Covidis nu qorataa fayyaa namaa garaagaraa akkasumas dhimmoota tajaajila hawaasaatti wal qabatan qofa osoo hin taane fayyaa horiileef kan tajaajiluu danda'u giddugala qorannoo maashina PCR har'a eebbisiisuudhaaf waan dandeenyeef bakka gammadne jechuu barbaada. Yuunivarsiitichi hojii baruu fi barsiisuun cinatti sirna gadaa albuudaa fi qonna irrattis hojii qorannoo hedduu hojjechuun kan beekamudha kan jedhani Dr. Caalaan gama fayyaatiinis keessumatti immoo jiraattota godina Gujii Lixaa fi godinaalee ollaa akkasumas hawaasa yuunivarsiitichaatiif tajaajila oolu giddugala qorannoo PCR kan hundeesse ta'uusaas kaasani. Giddugalli qorannoo PCR kuni qorannoo COVID-19 dabalataan qorannoo dhibeewwan namootaa fi beelladaa garaagaraaf illee kan fayyadu ta'us Dr. Caalaan kaasaniiru. Waan kana immoo addee dhibii erginee qorachiisuu qofa adoon ta'een ifuma asi qoranne yoo fayyaa ta'e fayyaalessaa mana galee ta'e yoo dadharraa dhaggane immoo asumatti kootu waan kana jira haga xiqqoo fa'i torbaan lamaan akka nama dhibiin faalle asuma nu bira turtaa akka jechuu dandeenyu laaboraatoorii nu gargaaruu danda'e laaboraatoorii hadha asi eebbifamee baname kun laaboraatooriin kun yoo xiqqaatti hawaasa magaala kanaa godina kanaatiif tajaajila kenna jennee yaanna san qofaa miti godinaalee ollaa naannoo keenyatti argaman kan Oromiyaa keessaas ta'e mootummaa naannoo kibbaa keessatti argamanuufis tajaajila kennuu danda'a jennee yaanna. Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa ta'uun kan argaman itti aanaan hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Guushaa Balakkoon yuunivarsiitichi kaarikulama haaraa kalaquun beekamu tajaajila fayyaa hawaasaa irrattis hojiilee gurguddoo garaagaraa hojjechaa tureera jedhani. Akka biiroo eegumsa fayyaattis akka ministeera fayyaattis hojiin hojjetamu tokko hojii waliin gahiinsaati. Keessumattuu maashinoonni kunniin bakkeewwan garaagaraatti faffacaatiin isaa haala walqixa ta'een faffaca'ee jiru. Godinootaa godinaa irratti garaagarummaa guddaa qaba. Qabeenya biyyaatiinis wal qabatee hanqinni guddaan jira. Haa ta'u garuu abbummaadhaan Bulee Horaa Yuunivarsiitiin naannoo kana keessumattuu gara godina Gujii Lixaa, gara godina Booranaa, godina Gujii Bahaa kanneen hunda haala tajaajiluu danda'u kan waan hawaasa giddu galeessa godhate guyyaa har'aa kana maashinii kana akka eebbifamu sadarkaa kanaan gahee jira. Bajeta guddaa ramaduudhaan maashina qorannoo PCR kana bituudhaan giddugala qorannoo kana hundeessuun isaas quuqama fayyaa hawaasaatiif qabu kan agarsiisu ta'us kaasanii jiru. Dhaabbileen barnoota olaanoo vaayirasii koronaa ittisuuf to'achuu keessattis gahee isaan qaban olaanaa ta'us Dr. Guushaa Balakkoon yerooma kana dubbataniiru.
Yuunivarsiitonni adda addaa bittaalee kan gaggeessan, bittaa maashinaa gaggeessanii hunda qaban, qabeenya qabanu uummata kanaaf jirra jechuudhaan wanni isaan rakkoo uummataa kana qoodachuuf deemaa hin jira. Kan Bulee Horaa garuu kan adda godhu Bulee Horaa Yuunivarsiitiin keessumattuu uummata kanaaf anattu jira jedhee maashinii kana maallaqa guddaa baasuudhaan bittaa gaggeesse yeroo har'aa eebbaa fi yeroo ga'u dhugaa dubbachuuf uummatummaan kana caale eessayyuu hin jiru. Yuunivarsiitichi meeshaalee vaayirasii koronaa ittisuuf gargaaran kanneen akka saanitaayizara faas oomishuu irratti argama. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa yeroo ammaa kanatti barattoota bara kana eebbifamanii 2,500 akkaataa pirootokoolii ittisa vaayirasii koronaan ajajuun simatee barsiisaa jira. Buzaa Lambeenyaatu gabaase.